akkam jirtu nagaa keessanii har'ammoo viidiyoo kana maatii yookaan herreega gaafa tokkoffaa boqonnaa 8ffaa waliin ilaallaa. Viidiyoo asirratti hojjetamaa jiru yoota keessanii kan dandeessanii sheer gochuudhaan viidiyoochi immoo laayik yogguu gootanu viidiyoon sun algooriizimii yuutuubiitiin namoota baay'ee biraa akka gahu taasisa jechuudha. Kanaafiyyuu isinis gahee keessan baadhaa. Baay'ee isin jaalladhaa, baay'ee isin kabajaa. Kanatti himaan gara barnoota. Probability dha. Probability maalidha? Probability jechuun directly carraa ta'umsaa jechuudha. Jechuun carraa ta'umsaa wantoota amma fakkeenyaaf wanta tokko amma fakkeenyaaf saantima kana qabnaa jenna. Saantima kana yeroo darbannu saantimni kun fuula lama qaba. Fuula gara kanaatiin tokkodha jiraatee fudhadhaa. Fuula gara kanaa immoo gara jalaatii jiraatee fudhadhaa fuula lama. Yeroo darbannu yeroo dhufee lafa bu'u saantimni kun akkasittiin dhufee yeroo lafa bu'u jechuudha. Saantimni kun kan wal garagalee nutti mul'atu yookaan gara fuula lamaa kanadha yookaan immoo gara tokkooti jechuudha. Jechuun carraa ta'umsaa carraa lama ta'uuti yookaan carraa tokko ta'uuti. Carraa isa gara fuula lamaa ta'uu qaba yookaan immoo carraa isa gara fuula tokko ta'uu qaba jechuudha. Probability jechuun carraa ta'umsaa jechuun akkasidha jechuudha. Carraa ta'umsaa keessatti wantoonni nu ilaaluu qabnu jechuudha akka introduction as keessatti wantoonni nu ilaaluu qabnu jechuudha. Fakkeenyaaf experimentii gaggeessina jalqaba. Waan tokko probabilitiin jiraachuudhaaf waan tokko ta'a jennee yookaan ta'uu dhiisa jennee waan tokko ta'uuf ta'uu dhabuu isaa ilaaluudhaaf experimentii gaggeessuu qabna jechuudha. Inni jalqabaa maaltu jiraachuu qaba jechuudha? Experiment. Experimentiin maalidha? Experimentii jechuun tokko safara nuyi safaru ta'uu danda'a, measuramentii ta'uu danda'a jechuudha. Laala safara ta'uu danda'a. Observationii ta'uu danda'a jechuudha. Observationii ta'uu danda'a. Yookaan inni kun maal defined result kan qabudha walumaa galatti jechuudha. Defined result kan qabu yookaan immoo bu'aa murtaa'aa ta'e kan qabudha jechuudha. Kana jechuun amma fakkeenyaaf akkuma amma siin jedhe saantima kana qabna yoo ta'e saantima kana yeroo darbannu defined result qabna. Resultii nuti argachuu dandeenyu yookaan heediidhaa fi teeliidha kan irra jiru saantima kana. Gara tokkoon heedii yoo ta'e gara tokkoon immoo teeliitu irra jira. Yookaan gara heediitu ol garagalee bu'aa yookaan gara teeliidha jechuudha. Wanti biraan jiru jechuudha. This is defined result. Yeroo experimentii kun yookaan experimentii gochuun activity dha kun. Karaa biraadhaan activity yookaan gochaadha jechuudha experimentii. Gochaa darbachuu keenyaati. Yeroo saantima kana darbannu darbachuun keenya adeemsi darbachuu keenyaa sun experimentii gochaa irraa jechuudha. The second one is an outcome. Outcome dha jechuudha. Inni kan biraa kan laallu outcome immoo maalidha? Outcome kan jennu ammoo bu'aantu argachuu dandeenyu. Amma fakkeenyaaf saantima kana darbadde saantimni kun saantima tokkichadha. Garuu fuula lama qaba yookaan heediidha gara tokko heediidha gara tokko immoo teeliidha. Gaafa darbadhu yookaan heediin argadha yookaan teeliin argadha jechuudha. Outcome ergan darbadhee argadhee booda yookaan heedii qofaan argadha yookaan immoo teelii qofaan argadha. Ni galee ergan darbadhee yookaan after an experiment jechuudha. Ergan experimentii kana yookaan activity darbachuu sana yaalii sana geggeessee booda resultii an argadudha jechuudha. Maaltu outcome jechuudha. The third one is sample space. Sample space immoo maalidha? Sample space kan jennu ammoo inni kun probability yookaan bu'aa nuti argachuu dandeenyudha. Ilaalaatti outcome fi sample space garaagarummaan isaanii maali? Saantima kana fudhee isinitti agarsiisa. Saantimni kun fuula heedii jedhamuu fi teelii jedhamu qabdi. Gar tokkoon heedii gar tokkoon immoo teeliidha jechuudha. Outcome jechuun ergan experimentii godhe yookaan ergan saantima kana darbadhee booda yookaan heediin argadha yookaan immoo teeliin argadha jechuudha. Saampliin immoo sample space kan jennu immoo utuun hin darbatiin dura darbachuuf yeroo jiru carraa an argachuu danda'u sanadha. Carraan argachuu danda'u guutummaa wanti maalidha? Heediidhaa fi teeliidha. Isinii galee carraan argachuu danda'u heedii fi teeliidha jechuudha. This is what before training or before an experiment experimentii dura utuu experimentii hin godhin dura bu'aa nuti argachuu dandeenyudha jechuudha sample space. Outcome garuu erga experimentii goone erga activity sana dalagaa sana raawwannee booda bu'aa nuti argannudha jechuudha. Isinii galee amma fakkeenyaaf isa kana keessatti erga activity sana raawwannee saantima tokko qofa darbanna yoo ta'e yookaan heedii qofadha kan argannu yookaan teelii qofadha jechuudha. Garuu probability nu qabnu maali? Heedii yookaan teelii argachuudha. Sample space kan keenyadha jechuudha. Sample space keenya heedii yookaan teelii guutummaatti jechuudha. Utuu hin darbatin dura
that carraa nuti qabnu argachuu dandeenyu. Carraa nuti argachuu qabnu yookaan heedii arganna yookaan teelii arganna hin beekamu. This is sample space. Erga darbannee booda heedii yookaan teelii argachuun keenya garuu outcome keenyadha jechuudha. Inni kan biraa as keessatti kan ilaaluu qabnu dhimma eventiidha jechuudha. Eventiin maalidha? Eventii jechuun taateedha. That asitti garuu akka probability keessatti subset of sample space dha jechuudha. Subset of sample space dha. Sample space dhaaf subset kan ta'edha jechuudha. For example, we have lala maal qabna? Sample space yeroo saantima tokko darbannu tokkitti qofa jechuudha. Saantima tokko yeroo darbannu sample space nuti qabnu maalidha? Sample space nuti qabnu head tail. Isinii galee asitti headii yookaan tailii kanaa fi eventiin maalidha? Eventiin immoo subsetii kanaati yookaan citatuuta sample space keenyaati jechuudha. Kun sample space yoo ta'e jechuudha. Eventiin immoo maal ta'a jechuudha? Yookaan headii ta'uu danda'a. Yookaan immoo tuuta maalii ta'uu danda'a? Tuuta tailii ta'uu danda'a. Yookaan immoo that sample space mataan isaa eventiidhaaf subsetiidha waan ta'eef maalis ta'uu danda'a jechuudha? Head, tail ta'uu danda'a jechuudha. Kanaafuu eventiin maalidha jechuudha? Is subset of what? Sample spaceidha jechuudha. Kan biraa kan laallu as keessatti fundamental principle of counting. Fundamental principle of counting keessatti kan laallu multiplication principle dhaa fi multiplication principle dhaa fi addition principle waliin laalla jechuudha. Okay, addition principle. Jalqaba kan laallu multiplication principle. Multiplication principle jechuun maal jechuudha? Fakkeenyaaf amma consider that Girma goes to nearest snack to have breakfast. Breakfast yookaan immoo ciree isaa nyaachuudhaaf Girmaan gara snack yookaan gara restaurant tokko deemee jennee haa fudhannu. He can take tea, coffee or milk with bread, cake or sandwich. Lala. Coffee, tea or milk kana jechuudha. Eventii tokkodha kun. Warreen kana eenyu wajjin fudhachuu danda'a? Bread, cake or sandwich wajjin fudhachuu danda'a jechuudha. Emme isaan kana bifa kanaan seet ta'e. Fakkeenyaaf tea kanaa fi warreen jalqabaa jechuudha. Tea, coffee, inni kan biraan milk. Isaan kana eenyu wajjin fudhachuu danda'a yookaan immoo eenyu wajjin nyaachuu danda'a jechuudha. Yookaan tea bread wajjin nyaachuu danda'a yookaan tea cake wajjin nyaachuu danda'a yookaan immoo tea sandwich wajjin nyaachuu danda'a jechuudha. Okay? Kanaafiyyuu isa kana bifa kanaan isin ibsastee jechuudha. Bread, cake and sandwich. Kuni bifa kanaan qaba jechuudha. How many possibility does he has? Possibility yookaan probability meeqa qaba jechuudha. That amma namichi kuni tokkoffaa maal gochuu danda'a? Tii fuudhee kanaa wajjin nyaachuu danda'a. Yookaan bireedii wajjin jechuudha. Daabboodhaa fi shaayii wajjin nyaachuu danda'a jechuudha. Yookaan immoo shaayiidhaaf keekii wajjin nyaachuu danda'a jechuudha. Yookaan immoo shaayiidhaa fi saandwiich wajjin nyaachuu danda'a jechuudha. Isaan kana sadeen gochuu danda'a jechuudha. Okay? Okay. Laala. Sadii miti plus amma immoo yookaan immoo koofii daabboo wajjin nyaachuu danda'a. Koofii daabboo wajjin jechuudha. That yookaan immoo koofii keekii wajjin jechuudha. Yookaan immoo koofii saandwiich wajjin nyaachuu danda'a jechuudha. Plus 3 dha jechuudha ammas. Kan biraa immoo yookaan maal gochuu danda'a? Milkii daabboo wajjin yookaan jechuun that milkii daabboo wajjin nyaachuu danda'a jechuudha. Yookaan milkii keekii wajjin nyaachuu danda'a jechuudha. Yookaan aannan saandwiich wajjin nyaachuu danda'a jechuudha. Plus 3 dha jechuudha. Carraawwan kana sadan qaba jechuudha namichi. Isinii galee carraawwan kana sadan uumachuu danda'a yookaan carraawwan kana sadanii nyaachuu danda'a jechuudha. That kana keessaa tokko argata jechuudha. Probability kana keessaa jechuudha. Kun meeqa walitti? That 9 dha jechuudha. Argitanii kana multiplication principle ni maal nu ibsa jechuudha. Akkasittiin tokkoon taatee kanaa tokkoon kanaa lakkaa'uu dandeenyu jechuudha. Inni kun tokko lama sadii tii wajjin koofii wajjin jedhee tokkoon kana lakkaa'uun yeroo baay'eetu taatee yookaan eventiiwwan yeroo baay'atan hin danda'amu waan ta'eef maal gochuu dandeenya? Yoo taatee isa jiru kanaan m dha yoo jenne isa kanaan immoo n dha yoo jenne that m times n dhaan argachuu dandeenya. Kunis maal kan ta'udha jechuudha? Probability yeroo tokkotti wajjin argamuu danda'an. Fakkeenyaaf tiinii fi bireedii wajjin argamuu danda'a yeroo tokkotti. Yookaan immoo koofiinii fi keekii wajjin argamuu danda'a. Yookaan tiinii fi keekii wajjin argamuu danda'a.
probability akkasitti wajjin argamuu danda'u kana maal gochuu dandeenya jechuudha carraawuu wajjin argamuu danda'u kana waliin baay'isuu dandeenya taatee isa kanaan ammas m dha yoon jedhe isa kanaan immoo m dha yoon jedhe that kanaafiyyuu m times n dha jechuudha probability kana yeroo barbaadu innis as kanan jiru meeqadha 3 qabna jechuudha 3 eenyu wajjin argamuu danda'a 3 wajjin argamuu danda'a jechuudha this equal with 9 dha tokko akkatti lakkoofni argachuu caalaa bifa baay'isuutiin argachuu dandeenya jechuudha fundamental principle of counting keessatti kun multiplication principle jechuudha multiplication principle kan jennu isa kanadha jechuudha what about addition principle ilaaluun keenyaan duratti waan tokko isinitti innis taateewwan yookaan eventiiwwan mutually exclusive of two eventiitu jiru mutually exclusive kan jennutu jiru jechuudha eventiiwwan mutually exclusive event kan jennu eventiiwwan akkamiiti eventii yeroo tokkotti wajjin ta'uu dandeenya amma fakkeenyaaf asirratti tiinii fi bireedii wajjin argamuu danda'a jechuun tii fi bireedii wajjin argamuu danda'a probability yookaan carraa ta'umsaa wajjin nyaatamuu qaba jechuudha kofiinii fi keekiin probability wajjin nyaatamuu qaba kofiinii fi saandwichiin probability wajjin argamuu danda'utu jiraata jechuudha kana jechuun taateen sun yeroo tokkotti ta'uu danda'a jechuudha inni kun maal miti jechuudha mutually exclusive miti mutually exclusive kan jennu taateewwan yeroo tokkotti ta'uu hin dandeenye jechuudha amma fakkeenyaaf an yeroo tokkichatti magaalaa Finfinnee ta'a magaalaa Jimmaa ta'uu hin danda'u waan danda'amu jechuudha namni tokko yeroo tokkotti at the same time jechuudha yeroo tokko tokkoon simultaneously jennu yeroo tokkotti kun Finfinnee yoo ta'e kun Jimmaa yoo ta'e yeroo tokkotti Jimmaa jiraachuu as jiraachuu hin danda'amu jechuudha yookaan as jira yookaan as jira jechuudha this is what probability kana probability mutual event yookaan taateewwan akkasii yookaan eventiiwwan akkasiitiin mutual exclusive eventii jennee waamna jechuudha amma fakkeenyaaf a bag contain one blue ball and 3 orange balls kubbaawwan sadii of keessaa qaba baagiin kun jennee haa fudhannu yoo ta'e blue tokkoo fi yookaan cuquliisa tokkoo fi keelloo sadii qaba yoo ta'e how many balls are there to choose from gochuudhaaf yookaan keessaa filachuudhaaf kubbaawwan meeqatu as keessa jiru jechuudha kan nuyi keessaa filachuu dandeenyu kubbaawwan meeqadha that kana maal goona jechuudha 1 plus 3 equal with 4 ni daana jechuudha inni akkasii maal jedhama jechuudha this is that egaa walitti daa'uudha jechuudha kan yookaan waliin hin baay'ifnu jechuudha 1 times 3 hin jennu jechuudha maaliif directly walitti daana jechuudha kanaaf yoo kun addition principle kan jennu immoo isa akkasiiti jechuudha waan isin hin galle comment irratti naaf barreessaa araam nugaa nagaa